Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii daawwattootaa fi hordoftoota hambaanulee akkam nagaa fayyaa jirtanii kan isin daawwachaa jirtan hambaanuleeti. Baga nagaa taatan har'as appilikeeshina tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Appilikeeshinni kunis laayivii yuutuubiin fayyadamuu dandeessu. Gama laayivii yuutuubii irraatiin kan ta'u yoo ta'u, kanaafuu kana eessaa akka argannu walumaanuu haa hordofnu. Dura osoo gama appii keenyatti dabriin dura chaanala keenya subscribe gochuu dagdanaa isin jenna. Warroon reefu tara dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jenna. Yeroo duraatiif YouTube channel keenya YouTube irra seentanii akkaataa itti argattanii search gootanii searchirraan asin hambaanulee jettanii obsa hambaanulee jettanii akkanatti eega barreessitaniin booda onoo hambaanulee haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Isarratti dhoytanii subscribe bakka diimtuu tanaa asirratti dhoytanii subscribe nuuf godhuu hin dagatinaa isin jenna. Gama keessaatiin dabartanii irra dhoytanii keessa seentanii jechuudha. Akkuma argitan kana amma duras isa kana appii lama isinii dalagee gad lakkiseen ture. Isa kana daawwadhaa jechuuf barbaada. Haa ta'u amma gama sagantaa keenyatti isin dabarsaa. Pilaayistoorii jalaan seentanii eega seentanii booda live for YouTube jettanii barreessitanii jechuudha. Live for YouTube jettanii eega barreessitanii booda kunoo appilikeeshinii isa kana asirraa install godhattanii installii eega godhatteen booda irratti cuqaastaa jechuudha. Obsaan nu eeggadhaa haga inni guutti inshallah isin fayyadaa jee yaada. Egaa daawwattoota keenya hambaanulee subscribe gochuu hin dagatinaa akka hin dagan. Okay, ammaan tana oppiin jennaanii oppiin eega jenneen booda asirratti oppiin jennaanii jechuudha. Egaa oppiin jenneen booda bifa kanaan isinii fidaa jechuudha. Haala kanaan isinii fidaa. Eega inni gata haala kanaan isinii fideen booda haala kanaan akkanatti isinii fidaa jechuudha. Okay, eega inni gata haala kanaan isinii fideen booda isin immoo maal godhuu qabdanii startii bakka jaamtuu tanaa startii gootanii okay obsaan eeggadhaa isin booda okay jennaan jechuudha. Okay allow jennaani ammas allow jennaani ammas allow jennaani jechuudha. Okay, yeroo inni gad isiniif as fidee innoo bakka kana agartanii bakka kana oppii waan ta'ee jiruufi off waan ta'ee jiruuf oppiin gootanii jechuudha. Gamana as harkiftanii akkana gamana as harkiftanii bantanii jechuudha. Okay, eegas immoo irraa deebinaa jechuudha. Egaa irraa deebineen booda akkanatti banee nu fidaa jechuudha. Akkuma argitan kana egaa bakka kana yeroo inni kasii fidee beeksisa kun bakka X kana tuuxanii irraa deebitanii jechuudha. Kana tuuxaniiti irraa deebitanii asiin gurgurtoos milkoomin foonii jaa isin okay jettaniituma itti baastanii. Haa ta'u kunoo ani amma viidiyoo waraabuuf jiruuf naaf mijata waan ta'eef ammaan tana irratti yoo gochuu baasee viidiyoo waan maraa jiruuf jecha naaf hin ta'u. Yeroo san isin asirratti go jettanii baasanii jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya laayivichi kunoo bareedaa akkanaa jechuudha. Filaashis yeroo banachuu feetan filaashii yookaan ifaa fuula gama duubaatii yookaan gama duraatiin banachuu feetanii sarara sadeen kanaa tuqaasanii sarara sadeen kana yoo tuqaasanii booda asirra dhoytanii kunoo filaash hajuu asirratti argama. Suuraa kana jechuudha.
filaashiin kana asirratti argamaa jechuudha. Koomentiin asii jalaanii ilaalachuu dandeessaa jechuudha. Koomentiin isaa kana gama sidiingii asumaan ittiin beekuu barbaadeeti. Haa ta'u aappiin kun aappii ajaa'ibaati waan ta'eef aappiin kun isin gammachiisa jedhee yaadaani. Kanaaf obboleeyyan kiyya wanni kun waan ajaa'ibaati. Aappii kana hedduu irraa fayyadamee waan argee jiru jecha aappii kana itti fayyadamaa isin fayyadaa live for YouTube dha. Akkasuma live for Facebook dha. Geemillee ittiin taphachuuf ni dandeessa jedhee yaada. Viidiyochi kun yoo fakkeenyaatti ta'u ta'ee subscribe like share gochuun hin dagatinaan aappii irraa kooti. Hin dagatinaa isin ja'a aappii irra dabalatudha. Haa ta'u egaa bilee kiyya subscribe nuuf godhaa akkasuma yoo hin tole like share gochuun hin dagatinaa amma aappii biraa yookaan upload biraa walitti deebinuu itti gaarii haa ta'u.